Jaalala jechuun maal jechuudha? Jaalalli hundee jireenya ilma namaati. Jaalalli utubaa jireenya dhala namaati. Jaalalli akka meeshaatti gabayaa bahanii wanta bitachuu yookaan immoo gurgurachuu hin dandeenyedha. Maallaqni bara maateeriyaalii yookiin meeshaa bita malee jaalala bituu hin danda'u. Jaalalli hireedha. Hireen hiriyaadha. Hiriyaan kennaadha. Kanaaf jaalalli hiriyyummaa kennaa ganamaati. Kennaa Rabbiiti. Dubara tokko irraa jaalala dhugaa argachuu yoo feetu dukkana keessaa ifaa ishee baasu kennuufi osoo hin taane onnee kee qulqulluu yoo isheef kennitu dukkana keessaa ishee baasa. Jaalala dhugaa carraadha. Hin argamu. Argamnaan dhaabbachuu hin danda'u. Hanga boolla qalbiitti. Yeroo ammaa garuu jaalala dhugaa nan argadhe jedhanii yaaduun gaara Kiloomaanjaroo bahuu natti fakkaata. Sin jaaladhaan hundi jaalala hin taatu. Namni tokko sin jaaladhaa jedhee si dhungate yookaan immoo sin jaaladha jedhee si kokkolfe jaalala ta'uu hin danda'u gonkumaa. Maaliif? Namni tokko waan si jaalate fakkaate si dhungate yookaan immoo sin jaaladha sin jedhee keessaan du'a kee tamanya'uu danda'a waan ta'eef hubachuudha qaba. Jaalachuun laaftuudha. Garuu nama jaalatan amansiifachuutu xiqqoo ulfaata malee. Jaalala dhugaa bakakkaadha yookaan immoo qarcaasuu jechuudha. Al tokko sidha. Eechi duraa sun yoo jaalala dhugaa ta'e yoo si jala darbe hiyyoota kee si jala darbuu isaa beeki. Jireenyi kee si jala darbuu isaa osoo itti fayyadamee kana beekii ta'a. Guyyaan boodaa keessaati sitti dhaga'ama yookaan immoo guyyaan boodaa keessaa beektu. Maaliif nama jaalatan gaafa adda bahan lakkisaa beekan gaafa. Nama hedduu wal baruu taphachuu dandeessa. Garuu namni qarcaasuun jaalalaa dhugaa irraa si dha'u al takka dhalata jechuudha. Yoo itti beektee fayyadamte carraa guddaadha. Akka wal jaalataniin osoo adda bahuun hin jiraanne maaltu akka jaalalaa. Akka wal jaalateen kan wajjin jiraatu harka 100 keessaa yoo xiqqaate 5. Kan kana argatte hiree guddaadhaatti fayyadamu. Jaalalli akka filmii gubbaatti yookaan immoo televezyiina gubbaatti kan ilaallu kanatti laaftuu miti bara. Osoo akka televezyiina gubbaatti ilaallu kana ammaa osoo ta'e addunyaan tun guutuun jaalalaan guutamte. Jaalalli kennaadha. Kennaa ganamaati. Hiree kee jala qabaati. ከሴት ልጅ ትክክለኛ ፍቅር ማግኘት ከፈለክ ብርሃን ሳይሆን ልብህ ስጣት። ፍቅር ላፈቀረው ተራራ ለተፈቀረው ተራ ግን ተራራው ጨከን ብሎ የወጣው ሰው መጨረሻው ደስታ ሊሆን ይችላል። ለምትወደው ሰው ለምታፈቅረው ሰው ካልኖርክ ለማን ነው የምትኖረው? ለማን ነው? ፍቅር ማለት እኮ ለምትወደው ሰው የምታፈቅረውን ሰው በደስታ ማኖር ማለት ነው። ለሱ ካልኖርክ እውነተኛ ፍቅር እስከ መቃብር ካልሆነ ይቅር የሚባለውን አባባል አንዳንድ ጊዜ ስህተት ቢሆንም ግን ላፈቅረው ሰው በዛን ጊዜ ሊሆንለት ይችላል። ፍቅር ማለት ማግኔቲዝም፣ ፍቅር የቤት ምሰሶ ነው። ፍቅር ለሰው ልጅ አስፈላጊ ነው። the important of human beings ሌላ ነገር የለውም። ለኔ ምን ብዬ መግለጽ እንደማይችል ብዙ ነገር ይሰማኛል። የምወዱትን ሰው ማጣት ማለት ህይወትህ ከንቱ ናት። ፍቅር በፍቅር መተካት እኮ የማይቻል ነገር። ፍቅር የዘላለም ህይወት፣ እውነተኛ ፍቅር የዘላለም ህይወት። True love is not the end.
መጨረሻ የለውም። በአሁኑ ጊዜ ግን ትክክለኛ ፍቅር ከአንድ ሰው አገኛለሁ ብሎ ማሰብ